Dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii akkam jirtu. Egaa soona seenaan magaalaa Siyaatilee TV ONN irratti darbuu har'a yeroo ammaa kana in calqaba. Keessummoota qaba. Keessummoota sadii wajjiniin ani Biraanuu Baldaati. Akkasumas immoo qindeessanii fi gulaalaan keenya ibsaa Cheefoo nufanii jira. Egaa keessummoota keenya calqaba Dr. Onnee Obbo Barbaadaa Obbo Daawit Aniitoo dhiyaataniitoo jiru. Dr. Onnee guyyaa har'aa yaada sadi qabanneetoo dhufnee jirra. Yaadota kana keessaa kan calqabaa waa'ee Sidaamaati. Gosa Sidaamaa kushkeechaa gosa tokko. Sidaamaa torban darbee irratti haasofnee xiqqoo waa tuqneetoo turre. Har'a garuu itti fufneetoo haasofne. Akkasumas immoo waa'ee finoota kaartaa kan jedhamus irratti haasofna. Dhumarratti waa'ee qeerroo kaafneetoo haasofna. Wanni qeerroon hojjete, hojjaa qeerroon hojjete ummata keenyaaf bu'uura ta'eetoo hamma har'aatitti biyya san keessatti wanni deemaa jiru qeerroon maal irraa argatte? Eecha dhaqxee qeerroon maaltu fidee qabsoo kanas asiin gahe kan jedhu irratti haasofna dhumarratti. Dr. Onnee mee dhiyaadhu waa'ee Sidaamati irratti wanna sitti dhaga'amu. Torban dabree irratti haasofneetoo turre. Baay'ee fayyaa ta'e Biraanuu waan bareedaadha kaaftee uummanni Sidaamaa uummata afaanii fi aadaa fi lafa badhaatuu bal'inaan yoo Tigraay irra caalte qabeenyaanis yoo Tigraay irra caalte malee Tigraay gadi miti. Uummanni Sidaamaa seenaa akkuma aadaa ifiitiin naannoo ifiitiin kabajaadhaan ollaadhaan wajjin if bulchaa turanii gaafa sabni Oromoo guddaan cabu uummata cabanidha. Haa ta'u uummata cabuu fudhatee goggodhatee miti. Qabsoo hidhannoo qabsoo garagaraa baroota dheeraadhaaf kaasaa turanii karaa mootummaa Somaaleetti baqatanii mootummaa Somaaleerraa hidhannoo fi gargaarsa hunda fudhatanii bara mootummaa Haile Sillaasees mootummaa Dargiitiinis lolaa warra turanidha. Egaa amma bara 1990 warra hubnoonni mootummaa Dargiitiin lolaa turan karaa biyyatti dhufanii chaartara mallatteessan keessatti uummata qooda fudhate uummata hubna waraanaa adda bilisa baaftuu uummata Sidaamaa uummatee turedha. Muuxannoo qabsoo hidhannoo baroota dheeraa godhanidha. Haa ta'u mootummaan Tigree hubna waraanaa daangaa hin qabne ijaarratee qabeenya Oromiyaa eegaa harka isaatti to'atee booda uummata Sidaamaa dhiitii uummata Oromoo guddaawuu tuffachuu uummattoota ollaatu tuffii keessa galchuu warra kaleessa isa gargaaraa turan isa leenjisaa turan uummata Eertiraatti illee lolobanuun isaa waan yaadatamu. Kana keessatti naannoo warri Sidaamaa warra chaartara kanallee deeggaruudha. Warra chaartara mallatteessuu keessatti illee qooda fudhateedha. Naannoo ifii isaaniitti ifiin if bulchanii saboota kibbaa maqaa ja'amuun kibbi daandii karaa tokko akkatti deeman nama agarsiisa malee kibbi uummatummaa agarsiisu. Kanaaf nu uummata aadaa qabu, uummata kabajaa qabu, qabeenyaanis uummata fi dandeenyu naannoo keenyatti ifiin if bulchinaa gaaffii jettu yeroo dheeraadhaaf kaasaa turani. Amma mootummaan Mallas Zeenaawis dhiibbaa hedduu irratti godhee namoota hedduu keessaa ajjeesee qabeenya isaanii saamee falmaa hadhooytuu keessa isaan galchee ture. Haa ta'u yeroo ammaa kanallee eegagaa mootummaan federaalaa chaartara biyyoota sabaa fi sablammii irratti if bulchuudhaaf seera chaartara irratti irra walii galame seera biyyattiitti mirga isaanii kan namuu qabuuni falammii godhaa turan keessatti naannoo isaaniitti ifiin if bulchuudhaaf gaaffii gaafatan gaaffii karaa sirnaatiin deebi'uu odoo qabu. Muummichi ministeeraa asirratti akka nama itti gaafatama lammii biyyaa
lubbuu namaaf nama kabajaa qabu ta'uunsaa hin agarsiisne gaafa gaafiin Sidaamaa faatu ajaja ilma namaa lafarraa fixu, ajaja waraana namarra bobbaasu kanneen inni biyya Eertiraa keessatti makiinaa isaa oofu karaa irratti isaa fandalalaa jiru biyyatti nama agarsiisa. Humni waraanaa inni uummata Sidaamaa irratti bobbaase immoo humna jeequu rakkooleen akka uumamtu godhanii rakkoolee kana keessatti uummata Sidaamaa dubartii dargaggoo isaanii mirga karaa nagayaatiin gaafachaa turanii duula daangaa hin qabne irratti godhe dhiiga garmalee gannaqsiisee jira. Kanaaf haqni uummata Sidaamaa akka seeratti hin ilaalamne haqa isaan gaafataniis mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hoogganamu kunis kan Mallas Zeenaawii irra baay'ee fokkotaa saabotaachii garagaraa keessatti uumee dhiiga uummata dhagaa dhangalaaseera. Tokko uummanni Sidaamaa wanni gaafate political justice, economic justice kun universal appeal qaba. Kanaaf uummanni Oromoo deeggarsa isaa uummata Sidaamaatiif kennuu qaba. Uummata Sidaamaadhaan cinaa dhaabbachuu qaba. Qabsoo bilisummaa Oromootiin wajjin illee waliin qindeeffatanii hariiroo bara dheeraa mootummaa Haile Sillaaseetiinis mootummaa Dargiitiinis Ihadigiinis falmii uummata godhaa ture. Gaaffiin isaanii gaaffii haqaa, gaaffii dhugaa ta'uu isaa uummanni Oromoo hubatee deeggarsa isaanii godhuu qaba. Ajjeechaan gara jabinni daangaa hin qabne muummichi ministeeraa humna waraanaa namarra qo'achiise tokko humniti waraanaa nagaya eeyduu wanni jaamu humniti waraanaa mootummaa Itoophiyaa humna baalageedha. Humna haadhaa fi ilmoo walirratti gudeedu, humna nama saamu, humna nama ajjeesu, lubbuu namaatiif gar tokkollee hin qabne. Kanaaf humna waraanaa naamusa hin qabne irra bobbaase kana akka irraa walitti qabee mooraatti galchee uummannis rakkoon uummata Sidaamaa karaa sirriitiin deebi'an gaaffiin isaanii gaaffii dhugaati deebii akka kennamuuf deeggarsa barbaachise hunda uummata Oromoo irraa godhuu fi barbaachisaa yaada jiruun qaba. Gara jabinni daangaa hin qabne muummichi ministeeraa maali muummichi ministeeraa biyyattii keessatti rakkoon uumamtee rakkoo kana akka nu tarkaanfachiisuuf malee muummicha ministeeraa uummataan filatamee imaammata inni uummataan deemuun filatamee imaammata isaa namarratti hirkisuu hin qabu. Haqa kanaallee hin qabu muummichi ministeeraa. Muummichi ministeeraa rakkootu isa fide. Rakkoon biyyattii tanaa akka hiikkachuu dandeessu qaamonni bakka bu'oonni uummata akka walitti dhufanii rakkoo sana hiikamtuu fi kanaaf ilaalcha mataa isaa, amantii mataa isaa qabaachuu danda'a. Namicha deeggarsa uummataa hin qabne, sagalee uummataatiin hin filatamin waan ta'e jecha ilaalcha isaa Itoophiyaa namarratti hirkisuun sun sirriidhaa miti, mormamuudha qaba. Bakka bu'oonni uummataa ta'anii murteessuu danda'an. Kanaaf hawwii inni nugusa Itoophiyaa ta'uudhaaf jechuudhaaf tooftaa dur namarratti deebisuudhaan uummatoota biyyattii san keessatti rakkoo bara meeqaa keessatti falmaa godhanii uummata nagayaa ijoollee fi dubartii humna waraanaatiin bobbaasee ajjeessuun isaa cubbuudha hojjete. Kana uummanni Oromoolleen uummanni addunyaalleen balaaleffatuu qabaan jedhani. Ulfaadhu doktoroonni egaa akkuma argine bara dhufaa darbaa mootummaan ampeer Itoophiyaadha. Sablammii achi keessa jiru waan isaanii akka mul'anne dawoo godhatee bulchaa biyyaa ta'eetoo kaayyoon inni deemuuf hacuuccaa waan takkittiidha. Takkittiin sunis maali? Ofittummaa ana malee namni hin jiru ana waaqatu lafa kaa'e kan jedhuudha jedhee kunoo doktoroonni lafa kaa'ee jira. Nugusa jechuun nutu waaqa han jedhuudha jedhee. Egaa kanarratti dabalata mee obbo Daawit mee kanarratti dabalata waan sitti dhagahamu. Maaliif kunis ta'e ta'ifni kun immoo mootummaa tan hin baasaa eechaan deemaa jirti biyyi sunis. Tole biree galatuuni dhimma koo yaada darbee miila darbee yaada irratti kenneen ture dhimma kana. Dhimma yookiin immoo yaada haaraallee hin qabu. Haa ta'u garuu immoo erga dhimma kanarratti yaada dabalataa qabaatteetti na gaafatte dhugaa uummanni Sidaamaa haqa isaatiif lole
mirga rabbi uumamaan isaa kenneef lole uummanni tokko immoo haqa isaa falmachuun mirga isaa falmachuun uumaa rabbi isaa kenne tokko falmachuun mirga isaati. Kanaaf lolachuun isaanii falmachuun isaanii haqa dhugaa qabu. Mootummaan biyya bulchus haqa isaanii fi uumaa rabbi isaanii kenne kana mirga isaanii isaa eeguun dirqama isaati. Kanaaf mootummaan haqa isaanii kana dhugaa rabbi biratti qaban kan hubateet kan rabbi namaa kenne ilmoon namaa nama mulquu qooda hin dandeenye kana hubateet mirga ilmoo namaatiif rabbi kenne namarraa mulquu yaaluuni rabbi biratti illee nama biratti fudhataman qabu. Kanaaf mootummaan dhimma kanarraa of qusachuun barbaachisaadha. Kanaaf mirga uummataa uumaa rabbi kenneef tokko isaa eeguun dirqama ta'uu qabaa jedhee yaada kennaa jechuudha. Galatoomii. Ulfaadhu obbo Daawit. Obbo Barbaada yaada kanarratti yoo qabaattan. Waanuma gabaabaan qaba galatoomii. Tokko wanti uummata Sidaamaa irratti ta'aa jiru daangaa darbee jiraachuudha argina. Mootummaan sun uummata Sidaamaatiin duwwaa otoo loliin hin ta'in seera biyyattiin ittiin bultuu lolaa jira. Maaliif jennaan waan seera hordofee gaaffii dhiyaate gaaffiin naannoo ta'uu uummata Sidaamaati. Kan seera cabse mootummicha seera sana eegee mirga seera lafa jiru gaaffii bara dheeraa gaafatame deebiitti kennuu dhabee harkisee kan seera cabse mootummicha. Kanaafi mootummaan sun uummata sanaan duwwaa otoo hin ta'in akkuma biyya keessattuu akkuma iddoo hundatti godhee seera biyyattii ittiin bulchuun lolaa jira. Inni kun tokko. Kan biraa wanti haaraan ta'e manni maree akka paartittis akka mootummaattis naannoo kibbaa murtiidhuma mataa isaatii garagalchee haala biraa murteessutti deemaa jira. Yeroo atattamaa humna waraanaa irratti bobbaasanii jiru. Humni sun illee seer-malleedha. Gaafa humna waraanaa yeroo atattamaa nama irratti bobbaasan biyya tokkotti naannoo tokkotti yookiin akka biyyaatti bobbaasan waan hordofamuu qabutu irra jira. Paarlaamaadhaaf dhiyaatee sadarkaadhaan wanti sun murtii argateeti kan hojiirra ooluu qabu. Sun hin hordofamne garuu biyya Sidaamaa humna waraanaa jala galchanii jiru. Kan biraa bulchitoota godina Sidaamaa hojiirraa guranii jiru. Kana jechaan hoogganan malee godhanii jiru. Humna sadarkaa qeerroo qabu ajjeettoo irra jireessa isaanii hoogganoota isaanii hidhanii jiru. Gara biraan ololaa akka malee miidiyaa of harkaa qaban duwwaa otoo hin ta'in miidiyaa damee olola isaanii kan akka isaatii fi fakkaatu kan alaan kanaaf keessan bobba'an guyyuu sagantaatti baasanii irratti ololamaa jira. Akka gaafiin sun gaafii sirna malee akka uummanni sun waan sirna cabse akkuma sila jedhee sirna mootummaan ofii cabse lafa kaa'anii mootummaan gaafii silaa dhiyaate sadarkaadhaan bakka itti godhee gaafii uummata sanaa deebisuurra jeequmsa kana uumuu filachuun otoo hin balaaleffatamin otoo irraa hin dubbatin uummanni sirna mirga isaa gaafate hiree murteeffannaa uummatichaa sagalee kennuu rifarandamii eeguu dadhabanii jedha. Sirna sanaa kan guutuu dadhabe mootummicha yeroo guutuu qabutti kan guutuu dadhabee harkaa cabse mootummicha. Inni kun eenyu biratti iyyuu beekamuu qaba. Warri akka isaati bakka bu'aa mootummaa isaanii damee olola mootummaa ta'anii guyyuu dhimma sanarratti ololan sobaa fi farra uummataa mootummaa sana jeequmsa biyya sana keessatti uumuudhaaf karoorfatan hojiirra oolchuudhaaf sana godhu. Kun hunduu waan cubbuudhaan hojjetamu uummanni immoo hin bulan tura malee mirgi isaa sun waan hafuu miti. Akkuma onneen jedhe uummata Oromoo duwwaa otoo hin ta'in uummanni mirgi namaa mirgi uummataa kabajamuu qaba jedhu akka addunyaatti isaa ta'e akka biyya sanaa keessatti uummata kana bira dhaabbachuutu irra jiraan jedha.
Ulfaatu barbaada. Egaa waan yaadachiifte. Akkuma beekame waan tokko mootummaa san jala warri shiqirrisan yeroo ammaatitti miidiyaa ala ta'anii olola kan irratti oofan. Fe'ii isaaniitii fi yaaddoo isaaniitti ta'ee kan jiru gaaffii sablammummaa kana. Warri waa'ee sablammummaa kana quuqama hin qabne, warri nu malee biyya san keessa hin jirru, namni biraa hin jiru, numatu jiraachuu qaba jedhu hawwii isaanii bakka ga'uudhaaf akkana godhaa jiru kan jedhu lafa keechan. Mee koottaa kaa yeroo ammaa kana gara tokkotti isin deebisa gaaffii asumarraa calqabee ta'u. Doktoroonni gaaffiin kiyya kana amma ammoo kan itti dhufnu funoota kaartaa wanna jedhamu. Waan kuni bubbulee jira. Eega lafa kaa'ame. Namoonni tokko tokko gaggeessitoota nuyi nurraan malee hin ta'uu nu waaqarraa dhufne kanaafi qindeessinee too Dr. Abiy kan dhiyeesse nuyi jechaatoo jiru. Mee waan kanarratti yaada kee dhiyeessi. Ilaali waan gaariidha kaaftee wanni funoota kaartaan kun egaa warri nuutu kannee fi waan ishii kan mataa hin qabne hin deemaa jiraadha ja'anii warri dubbatan warra Gimboot sabaatti kana wanni isaanii. As keessatti namoota lama dursanii maqaan isaanii ka'a. Tokko Biraanuu Naggaati, kaan immoo Andaargaachoo Tsiggeedha. Uummatni kun lamaan kun tokko sabaa fi sablammiin garagaraa biyya san keessa jiraatu haaluu barbaadanii akeekni isaanii yeroo hundumaa qabsoon isaanii akkamitti saba Oromoo cabsuu dandeenyaadha. Bara Andaargaachoon kun kan inni as bahuu eegale bara 2005 paartii Qinijjit jedhamuudhaan filmaanni gaafa eegalamee dhufe. Gaafa sanii sababni wanni paartiin Qinijjit karaa filmaataatti seene sababa TPLF'n adda bilisummaa Oromootiin wajjin walii galuu dadhabee fi walgahii araaraa tokkootu ture. Walgahii araaraa sanarratti illee mootummaan Ameerikaa kun kan keessatti qooda fudhatee maali haala duree tokkoon malee haala rakkinni biyya sanii walitti dhiyaatuu dandeenyu haa hiikkannuu kan jiruun ijjannaa adda bilisummaa Oromoo dhiyaate lakki heeraa fi seera biyyattii fudhadhaati kottaatiif filmaatatti galaadha. Adda bilisummaa Oromoo haala kanarratti maal jedhe mootummaan TPLF'n gaggeeffamu kuni kottaa karaa nagayaatiin biyya keessatti galaa hojjechaa jechuu malee haala nagayaan nama hojjechiisuu danda'u waan aanjeesse hin qabu. Uummata kalleen waa hundaa'u dhimma silaa gamtaadhaan nutti tajaajilamu hundaa'u qophaasatti dhuunfateera. Kuni akkanumatti harka kennuudha malee uummata keenyaaf hojjechuudhaan haalli mijataadhaa miti kan jiruudhaan aarii kanarraa qabuun paartii tokko isaa qofuudhaan paartiin adda addaa biyyattiirra hirmaatan jechuu agarsiisuudhaaf warra Qinijjit kana afeeree asirratti Andaargaachoon waan ittiin yaadatamu tokkotu jira yeroo hundi namni keenya yaadatamuu danda'u. Platformii paartiin Qinijjit itti hundaa'e keessatti afaan Oromoo afaan biyyattii afaan hojii goonaa yaada jiru dubbatanii turan. Kanarratti warrummaan isaas jette kuni gaafatanitti. Afaan Oromoo yoo afaan biyyaa ta'e daran biyyattii sana addaan fuudhaa deemaa akkamitti waan akkanaa isin kana goona jettanii waada seentanii ja'anii gaafatanii ni yaadadha yoomuu inni raafadhu namni keenyallee beekuu qaba. ማል እንጂ ለማማለል ያለውን ነገር በሙሉ እንትን መውሰድ ሲሪየስ ሆናችሁ መውሰድ የለባችሁም ማል የደ ዋኑት ኡመተ ሶቡዳፍ ቶፍታዳፍ ኢትገርጋረምኔ ካና akka dhugaatti fudhachuun keessan sirriidha miti ummata yeroo sanitti sobuudhaaf kana jennee jeebeeti kanaga warri maali warri gaafa sanillee warri Qinijjiti kun akkamitti Oromoo moohuu dandeenya yaada juudhaaf maal jaani mirga nama tokko yoo kabajame mirgi nama hundaa ni kabajamaadha. Mali mirgi dhala namaa bakka lamatti addaan bahee ilaalama addunyaa tana keessatti mirga dhuunfaatii fi mirga walootu jira.
warri qenejjit kunii fi warri Biraanuu Naggaa faani mirgi waluu ilma namaan barbaachisu indivisible jaattiin addunyaan mirgi lamaan kun addaan boonni biyyi dimokiraatawaa taate tokko mirga lamaan kana guutuu waliinuu qindoomee kabajuu qabdiidha. Mirga nama tokko yoo atis mirgi kee kabajame yoo atis mirgi nama tokko kabajame mirgi nama hundaa kabajame jechuudha. Kanaaf maali akeekni isaanii afaan Oromoo namni tokko kophaa isaatti dubbatee guddisuu hin danda'u. Waa'ee aadaa Oromoo namni tokko kophaatti dubbatee aadaa guddisuu hin danda'u. Waan gamtaadhaan Oromummaa waan mallattoo Oromummaa ta'e kana Oromoo yoo walitti dhufee waliin guddifate malee namni tokko kophaa isaatti guddisuu hin danda'u. Kanaaf saba Oromoo cabsuudhaaf akeeka akka inni baafatan. Biraanuu Naggaa kitaaba gaafa inni mana hidhaatii bahee barreessuu irratti mamii tokko malee lafa kaa'eeti jira. Dubbiin qabsootti nagalchite uummata Oromoo bakkaan ani hidhamee jirutti Oromoota hedduutu hidhamee jira. Miidhaa isaan irra ga'e haasawanii miidhaan keenya bittaa gabrummaa jala geesse kanaan nu fide bittaa gabrummaa jala baanu malee rakkoon kun nurraanii akkattu ja'aniiti haasawanii. Oromoon inni baratelleen kakka keenyatti barate nu wajjin haasawurra uummata isaa kan hin baratin kanaa wajjin taa'ee waliin haasawaa. Akkanaan yoo deemaa jiraate Oromoon nurraa fagaachuu jira. Kanaa jecha haala kan akkatti cabsinu barbaaduu qabnaa jedhu dubbatee jira. Maaliif miidhamanii rakkoon Oromoo haa hiikamtu takkaa jeembeen akkamitti Oromoon cabuu danda'a kan kitaaba irratti barreeffatedha. Tan birootis immoo amma warra uummata Sidaamaa kanatti illee rakkoo fidde filatamtuu koree filachiiftuu taatechi kaate burtukaan miidhagsaati. Jarri kuni burtukaan miidhagsaa namni hedduu maqaansi waan Oromoo fakkaatuu fi nama Oromoo jedhan. Andaargaachoo Tsiggeen Biraanuu Naggaan farra ilma namaati. Farra uummata cunqurfamee biyya sanii keessaa taasaa uummata ta'anii miti. Uummata sadeen kun uummata badoodha. Gaa amma finoota kaartaanii akeekni kun tokko muummichi ministeeraa miseensa paartii wanniitii miti. Paartii Gimboo Sabinii miti. Akkuma paartiileen adda addaa biyya san keessa dhufanii hirmaata godhan irratti kan uummataan filatameeti ilaalcha qabu sana agarsiisa malee muummichi ministeeraa jiddugalummaa inni dhabee paartii sagantaa tokko fudhatee hojiirra oolfachuuf yaaluun isaa kun kabajaa uummata biyyattii saniifillee kabajaa jaarmayoo birootillee akka hin qabne isa agarsiisa. Finoota kaartaan imaammata akkaataa akeeka Oromootiin cabsan. Yoo Oromoon cabe Somaaleen ni cabxe Ogaadeniin. Yoo Oromoon cabe Walaayitaan ni caba. Yoo Oromoon cabe Kafichoon ni caba. Warri kun Oromoon guddaan kun yoo dubbachuu baate warri kaambaataa afaan afuraa baasuu hin dandeenye gabra ta'uu malee. Kanaaf imaammata paartii keenyaatiin fuudhee deemaa jira. Kan inni jiru maali paartii hundee inni irraa dhufe. Paartii sabaa fi sablammoota mirga sabummaattii fi mirga walootti illee paartii amanu keessaa dhufee imaammanni inni oofaa jiru nuugaa finoota kaartaan Gimboo Sabinii kakka warra Sidaamaa kana ajjeesisu. Mana hidhaa xollaayin guutee sanqalleetti ilmi namaa jiruun ajjeefamaa jiru. Wanni kuni nagayetti biyyattii san keessatti buusuun hin danda'u finoota kaartaa akeeka nuti Itoophiyaa ijaaruudhaaf qabna. Finoota kaartaan isaa ammallee akkuma mudura Biraanuu Naggaatti qalama diibaa paalaasii Minilik dibneera Oromoon jibbeera mee magariisa dibnee laallaa inni hojjetu. Telegiraama dur faranjiin kanniteef tokkotu jira. Telegiraama san mana Minilik keessa yoo kaayyenne Oromoon edoo Minilik nama teknoolojii ati Oromoon inni jaalata finoota kaartaan isaanii akeekni Gimboo Sabin nagayetti biyya san keessatti illee buusuu hin danda'u akka muummichi ministeeraa hojjechaa jiru irratti dhugumattuu yaada Gimboo Sabinii fi Biraanuu Naggaallee kan ergifate fakkaata. Tanaaf biyyattii san keessatti guutuu Oromiyaa keessatti nagayni hin jiru. Uummata kibbaa guutuu keessatti nagayni hin jiru. Warra haqa mirga ifiin bulchuu gaafatan toora 9tu jira. Naannoo uummata kibbaa kana keessattuu. Kanagaa
Finoota kaartaanii imaammata akeeka Gimboot Sabin akkamitti deemee fiixa bahuu dandayaa. Warra reediyoo isaat kana kaaftanii jirtu reefu. Reediyoo isaat kana miliyoona 10 kanneetii fi Abiyyiin bitate. Gargaarsa miliyoona 10 kanneef. Reediyoota wal fakkaataa afaan Oromootiiniif afaan adda addaa dabarsaniif dorgommiin hin godhamneef. Taakkala Uumaan qarshii miliyoona 10 cheeka barreessee akka kennuuf godhe. Eega sanii asi maali Gimboot Sabinii fi Biraanuu Naggaan faanii wanni isaan sodaatan adda bilisummaa Oromooti. Wanni isaan sodaatan uummata Oromooti. Finoota kaartaan isaanii yoo adda bilisummaa Oromoo cabsine uummanni Oromoo hooggana dhaba. Tanaaf ijoolleen teenya qaqqaroon sadarkaa hoogganummaa amma lafa akka kaatu qeeroon boru hegeree uummata kana taatu hundi ajjeefamaa hidhatti dhumaa jirtuuf kana. Uummanni Oromoo nama mataa walitti qabu dhabaa. Uummatni Oromoo ni faca'aa. Kanaaf akkaataan Oromoon itti cabsuu dandeenyu tokko siyaasaa biyyattii sana haala duree mirga namaa duran barbaachisu biyyaa dura jiraachuu qaba. Biyyaatu nama uume. Namaatu miti kan biyya uume jaanii jaalan. Dura Itoophiyaa tan eeguu qabnaa kan juudhaanii xiyyeeffatanii Oromoo cabsuudha. Akka haala ammatti deemaa jiru irratti yaada finoota kaartaa akeeka sagantaa isaanii akkatti fiixa baafatanii kan fudhatee hordofaa jiru fakkaata. Kanaaf Haayile Sillaasee Faarsaa muummichi ministeera Abiyyi Ahmed. Minilik Faarsaa kuni dogoggoree jira tooftaadhaa fi wanni ja'amu hin jiru. Kana jiddugalummaa dhabuu isaan nama agarsiisa. Akeekni Gimboot Sabinii fi Andaargaachoo fi Biraanuu Naggaa fi Burtukaan Miidhagsaa akeekni tokkoffaan isaan dura qaban mirga namaatii fi poolitikaa nagaa biyya san keessatti uumuu odoon ta'in Oromoo cabsuudha. Oromoo cabsuudha sabaa fi sablammii biyya san keessatti cabsuudha. Gaafa finoota kaartaan kun imaammata akeekni Gimboot Sabinii fi akkamitti akka hojii irratti ooluu danda'u. Akkamitti akka fuuldura deemee Oromoon cabuu danda'u. Imaammata isaan lafa kaayyatan sanii egaa imaammata san hordofaa deemaa jira. Muummichi ministeeraa karaan kun akka isallee hin baafne beekuu qaba. Akeekni kun immoo akka fiixan baane uummanni Oromoon qeeroon teenya hundi jabaachuudha qabdi gaa. Imaammanni kaartaa finoota kaartaan baanamsan akkatti Oromoon lafarraa dhumu waan isaan lafa kaayyatan san muummichi ministeeraa fuudhee hojii irratti oolchu kana fakkaata. Ulfaadhu Dooktoranne Obbo Daawit Lamee kaayyoon finoota kaartaa kun adeemsi isaa kun warra amma mootummaa irra jiran kana isaan baasaa. Egaa yoo gara kaaniin uummanni Oromoo asii achi iyyu Abiyyiin Oromoodhaaf dhaabbateetoo jira. Gochaa Oromoodhaa qajeelcheetoo jira jedhameetu dubbatamaa jirutti kaayyoon gara kaanitti deemaa jiru kun maal fakkaata? Eegu dhiyaadha. Tole Biraanuu galatoomii dhimmi kun dhimma jabaadha. Dhimma jabaa ta'uunsaas illee akkamitti akka ta'e qaba. Dhimmi kun akkamitti ta'ee jedhee Oromoon laaluu hubachuun barbaachisaadha. Duraan durseeti dubbiin qaawwa kana kennuun eessarraa dhufee akkamitti kana ta'ee jedhee Oromoon laaluun barbaachisaadha jechuudha. Duraan durseeti qaama qabsoo Oromoo godheen mootummaa Tigreen hoogganu Hiwaat olaantummaa biyya sanatti qabu cabe. Kan cabse qaama qabsoo Oromoo qaama qeerroo. Qaama qabsoo Oromoo ta'ee qeerroo cabse kana cabsanii cabsuudhaaf qooda hin dandeenyeef already qooda cabaniif ta'uusaa qooda beekanii dandamachuu akka hin dandeenye sarvaayivii godhuu akka hin dandeenye qooda beekaniif qaamotiin Hiwaat militariidhaan yeroo lama komaandi poostiidhaan yaalanii sanarra sarvaayivii godhuu akka hin dandeenye hubatan. Erga sana hubatanii booddee qaama mootummaa isaanii caasaa isaanii duubbee qabaachuu akka qaban qooda beekanii duubbee isaanii Tigraay irratti godhatanii biyya sana keessatti siyaasa ittiin dandamachuu danda'an uummatanii jechuudha.
tooftaa isaan uummatan sana keessa qaama qabsoo Oromoon itti adeemu kana dhimma qaama dhabsa dhimma Oromoo hanaasa'u han Oromoo kana tasgabbeessu sadarkaa qabsoon itti dhufeef gaagama isaanirraa ga'u kana tasgabbeessee siyaasa isaaniif ittaanu carraa kennu godhuudhaaf qaamotii Oromoo haasa'uu danda'an siyaasa Oromoon fakkaatu haasa'uu danda'an kan akka Dr. Abiyyi fi Lammaadhaan achi keessaa purposely kan baase natti fakkaata jechuudha. Erga sana ta'ee booddee qaama qabsoo Oromoo kana cabsuudhaaf mootummaan Tigreen hoogganu Ihaadig sun sarvaayivii godhuu hin dandeenye. Sarvaayivii godhuudhaaf maal godhuu qabu? Qaama Oromoo kana cabsuuf daboo gaafachuun dirqama ta'ee jechuudha. Daboo gaafachuu kana keessatti qaamni ittiin isaan sarvaayivii godhuu danda'an Tigreen akka Tigreetti uummata Amaara sanarratti dhiibbaa guddaa fi waagaa agama guddaa kan godhan qooda ta'eef gadi bahanii akka isaanitti bahuu hin dandeenyeef qaama Oromoo irraa siyaasa ofii isaaniitiif isaanii ta'u gaggeessuu danda'u qaama lammaatiin yookiin immoo Dr. Abiy jedhu kana erga gadi baafatanii booddee qaama Amaaraa daboo gaafachuun dirqama jechuudha. Sarvaayivii godhu. Carraa isaanii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee dhimma amma kun waa'ee dhimma gaaga'amarraa maaliif qaamni Tigree haala jiru siyaasa isaa baafatee Tigraay irratti of ijaaruun, of gurmeessuun, of jabeessuun, dubbee isaa jabeessuun dirqamati ta'a. Maaliif? Giddu galeessarraa yookiin lafa Oromiyaa irraa cabee baanaan Tigraay irratti sarvaayivii godhuu hin danda'u. Biyya sana irratti jiraachuu hin danda'u. Erga jiraachuu hin dandeenye carraa kana godhee Amaara daboo waammatee jechuudha. Indirectly eenyuun qaama Oromoota afaan Oromoo haasa'aniif siyaasa Oromoo haasa'anii dhufee jechuudha. Erga sana ta'ee booddee dhimma kana Amaarri qaamotiin siyaasa Amaaraa adeemsisan carraa gaarii argatan. Akka duuba isaaniif adeemu ni beeku garuu immoo carraa sadarkaa hin jirre irraa carraa sadarkaa jiraachuudhaaf tattaaffii godhuu danda'an qooda isaanii uuman. Carraa kana ni fudhatanii jechuudha. Fudhatanii qaamotiin behind of screen olaantummaa Amaaraa beektee naashinaalistummaa Amaarummaa fi beektee Itoophiyaawummaa sana kan jabeessu sana ittiin ijaarrachuuf bu'uura buufachuuf carraa fi yeroo argatan. Qaamni mootummaa qaawwa isaanii bane. Sana keessatti sana godhuudhaaf ofii isaaniitti qaama ijaarramanii humna ta'anii qoodan qabaanne qaama Oromoo Tigreen nu sarvaayivii godhaa itti achi keewwatu. Oromoon immoo afaan koo haasa'ee jedhee jarri kun dhuguma'uu qabsoo keenyatti keessa galaniitu waarra nu geessisuu jedhee san Amaarri kana keessatti carraa isaan daboodhaan waammataniin argattee qaamni Itoophiyaanizim yookiin immoo Amaarumti olaantummaa Amaaraa barbaadu kun carraa sana argatanii qaama isaan qarqaaru isaan lafarraa kaasee isaan ijaaruu danda'u carraa isaanii kennu gaafa argatan mootummaa sana wajjiniin kan hojjetan fakkaatanii duubarra garuu of ijaaruu calqabanii jechuudha. Of ijaaranii of jabeessuu calqaban. Maal godhu? Tooftaa ittaanu yookiin humna ittaanu ta'uudhaaf sanarraa kan ta'e waggaa tokko kana keessatti qaamni mootummaa jijjiirama jedhee as bahe xiyyeeffannaan isaa behind of screen dhimmoota Oromoo naashinaalistummaa Oromoo balleessuu Oromoo tasgabbina dhorkuu dhimma Oromoo irratti bobba'an qaama qabsoo kana ta'e beektee indirectly laaffisuu. By the way, daboo Amaara waammatan kana keessatti daboo qabsoo Oromoo keessaa Oromoo irratti hojjetaa turan illee ni waammatanii turan jechuudha yeroo sana keessa. Kanaaf dhimmi kun dheeraa akkatti wal qabatu qaba. Dhimma ta'e kana keessatti Amaarri yookiin immoo qaamni Itoophiyaan naashinaal tiimiin jedhamu kun carraa argatan sanaan Lammaa fi Abiyyillee Gondar dhaqanii waan isaan godhan sana argitanii jirtu jechuudha. Isa booddee erga dhimma sanarraa dhufanii booddee dhimmootiin dhimma qabsoo Oromoo haasa'aniif Oromoon isaanii na eeyyan qabsoo keenya ni qarqaaru jedhee qaama dhaabbate kun Amaar qaawwa argate sanaan galee of ijaaree
qaamota Tigreen nu badumarraa nu dandamachiisaa jedhee achi kaawwate. Oromoon immoo qabsoo isaa sadarkaa jirurraa sadarkaa biraatti nu ceesisee qabsoo kana nu dandamachiifnata jijjiirama kana kan keenya nuu godhuu jedhee qaama amanee amaarri haajaatii godhatee jechuudha. Qaamni siyaasni Oromoo jiru qabatee haasaa dur Prime Ministericha irraa argaa hin turre dhagaa hin turre warra Oromoo cabse ajjeese eenyummaa isaa balleesse duguuggaa ilmoo namummaa itti godhe kan akka Miliinik faarsee gooftaa examplii beektee horna Afrikaa godheet lafa kaa'ee jechuudha. Gaafa sana maal argita? Wanda inni itti adeemu atmosfeeriin itti adeemu argitaa jechuudha. Beektee atmosfeeriin itti adeemu maal ture? Qaama adaraatti kennateetu na dandamachiisee dhullee garagaluutti adeemee siyaasa Oromoon amaneetti kennellee lafa kaa'ee warra beektee hin jirre waggaa dura warra hin jirre akka isaan ijaaraman akka isaan ol mataa qabatan Oromoo dhiibeettidha jaroota kana ol fidee jechuudha. Sana ta'uusaa maaliin madaala? Haasaan inni haasa'uu fi namichi dhiigi Oromoo laala. Dhugaan Oromoo hin badu. Namichi kun bahee warra amanuutti paartota isa amanuu fi amaarota isa amanuu fi naashinaalistoota Itoophiyaatti dhabee taasise. Andargaachotti gahee kun waa'ee finoota isaa finoota kaartaa. Finoota kaartaan sun maali? Tooftaa ittiin Abiy biyya sana bulchu jechuudha. Sun maal jechuudha? Haala ittiin inni Oromoo cabsu. Oromoo beektee sadarkaan jirurraa gadi fidee cabsee olaantummaa warra naashinaalistii Itoophiyummaa ol fiduu irratti akka inni hojjetu qaama godhan ta'ee jechuudha. Kanaaf anaan dhimma kanarratti yeroo teechee ilaaltu beektee sadarkaan qaama dhimma finoota kaartaan kuni han ittiin qaama qabsoo Oromoo ittiin cabsu tooftaa qabsoo Oromoon ittiin cabsu olaantummaa biyyattii sana keessatti olaantummaa biyya beektee Itoophiyummaa warra faarsan ilmoo namummaatti gatii warra hin qabne beektee keessumaa xiyyeeffannaa warra qabsoo Oromoo irratti warra godhani pilaana ta'ee diizaayinii ta'eetidha dhimma taa'ee ta'uusaa ni mul'isaa jechuudha. Sana ta'uusaa immoo maaliin beektaa fi maaliin hubattaa? Qaamni waggaa tokko dura iddoo sana hin turre ijaaramee humna ta'ee isuma carraa kennee fi finoota kaartaa kana haninni fuudhee appilaayi godhaa qabsoo uummata Oromoo irratti fi qabsoo biyyattii sana irratti haninni godhaa ture deebi'ee humna ta'anii adeemsa inni hin deemne isaan hin barbaanne akkatti inni barbaanne hin deemne ta'uu beekte akka inni deemu dhiibanii haala jiru irratti sadarkaa tokko irratti haala hin taane taanaan isuma fonqolchanii dhahuudhaaf erga humna ta'anii booddee finoota kaartaan sun isuma kan nyaatu ta'ee mul'ate jechuudha. Kanaaf akka ta'utti irraa dandamate garuu pilaaniin finoota kaartaan sun kan ittiin taargeetiin isaa guddaa adeemsi isaa guddaa qabsoo Oromoo sadarkaa amma turerraa sadarkaa amma kana gahe mootummaa Tigree hiwaatiin hoogganamu olaantummaa Tigree qabu ikonomikaalii poolitikaalii waa hundaan qabu san caccabsee militarii isaanii sadarkaa kanaan geessise deebi'ee gara biraatti adeemee olaantummaan qaama biraa hanufii isaaniitti akka itti barbaadanitti han ittiin fiduudhaaf turan qooda ture dhimmi kun mormamuu qaba. Mootummichi I think already erga isarratti fi mootummaa isaarratti fonqolcha godhanii booddee inni wanna understandii godhee qaba. Oromoon illee wanna beeke qaba. Wanna beeke qaba, wanna hubate qaba. Kanaaf dhimmi kun dhimma qabsoo Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa fi pilaanni isaa taargeetiin isaa maal akka ta'e Oromoon illee hubachuu qaba. Dhimma kanarratti simpitamiin yookiin immoo amalli
finoota kaartaan kanaan dura inni agarsiisaa ture. Oromoo ajjeesaa, Oromoo beektee buqqisaa, qaama qabsoota Oromoo beektee balaaleffachaa irratti duulaa ture sun ni itti deebi'ee erga fonqicha isarratti ta'e booddee deebi'ee ni adeemoo ta'e ammallee still proposal isaan dhiyeessanitu adeemaa jiru ta'uusaa beekee Oromoon dhimma kanarratti mormu fuuldura dhaabbachuu akka inni sirrii karaa sirriitti deebi'u godhuun dirqama qabsoosaa bakkaan ga'utu irraa eegamaa jedhee tanan lafa kaa'ee jechuudha Biraan. Ulfaadhoo obbo Daawit. Egaa haleelee kajeelee jette Oromoon dhiichisa waggaa jajjalfatu. Mee obbo Barbaada wanni fino kaaltaa kun yeroo hubannee tolaallu keechiisa akkuma alaan jedhanii biyya saniif naasuudhaan Itoophiyaa dandamachiisuudhaa fi dirqama nu waaqarra nutti kennameedha. Kanaaf kaayyoo san Dooktor keenya achiin nu gaa jennee isatti kenninee innis irratti hojjechaa jira jedhanii ittiin haasawaatu jiru. Oromoon immoo kan akkamitti ilaalti? Gara keetiin koottume iddoo sagantaa achaa nuti itti fufte. Yaa ilaalcha Oromoo gaa Oromoon bal'aadha beekuun na rakkisaa. Immoo anis Oromoo waan hin ta'eef akka nama tokkootti Oromoo keessaa yaadu wanatti dhaga'ameen kenna. Onnee fi Daawit bal'isanii waan irraa dubbatanii fi waanuma gabaabaan itti dabalan mallee. Biyya sana kan humnaan ijaare hundee warra kanaati. Waggaa 50 biyya sana kan humnaan fedhii uummataa malee humnaan cabsee walitti qabee adeemsa fi shira hundee jarama finoota kaartaa mootummaa biyyiif kennee kanarraa lallabuuti. Humnaan walitti qabee amma ammaatti kan jiraachises warra kana hundee warra kanaati. Sababni TPLF Ihaadig biyya sana waggaa 27 Oromiyaa dabalatee bulchitee acuuccee ittiin bulchuudhaaf qaqqabsiise adeemsa sana. Yakka isaan amma TPLFtti haqanii yakka sanaaf dugda duubeen yakka sanaa mataa isaaniiti. Ammas jarri kunii biyyi kun diigamuu dandeessee yoo qabaatte adeemsa isaaniitu diiga biyya kana. Biyya Itoophiyaa kana adeemsuma isaaniitu diiga. Maaliifin jarri waan warra dogoggora kaleessarraa bara tokkoon ta'in warra dogoggorarraan dogoggora dabalee hojjechuu hojii godhate waan ta'eef. Finoota kaartaan kun andaargaachorraa haa dhaga'amu malee hundeensaa qabata garee warra Abisiiniyaa shira waggaa 27 keessatti federaala kana diiguun isaaniif sirni federaalaa acuuccaa keessa nu tursiisee jennee haa himannu malee sirna federaalaa keessatti seera sirna federaalaa keessatti karaan guututti illee ta'uu baatu mirgi uummatootaa ittiin kabajamu hin jira lafa taa'ee jira. Inni isaaniif bowwoo ta'e bara waggaa 27 kana bowwoo ta'ee jiraate. Carraan margamtetti gargaaramanii sirna federaalaa kana diiguudhaaf biyya keessaaf biyya alaa hundi isaanii hayyoonni isaanii namoonni qotee bultoonni isaanii hundi isaanii kan itti gurmaa'anii kan itti wal ijaaran sirna federaalaa kana diiguudha. Isa kana sadarkaa lamatti qaban gaafa duraa waan biyyi Itoophiyaan biyya keessatti galee gaafa walga'ii isaa godhate waan Daawit walda Goorgis finoota kaartaan kun hundeen isaa isa. Maal inni ifatti waan dubbate waan qorannoo akkas nama jechisiisuu miti. Federaalli diigamuu qaba, paarlaamaan bittimuu qaba, paartiileen uummataa warri sanyii jedhanii isaan waaman kun ya biheer
ፖለቲከኞች እነሳን ጀዳን ብሔር ፓርቲ እነሳን ጀዳን ኩኒ ብሔር ድርጅቶች እነሳን ጀዳን አብሌን ኡመታ ዲገመኒ አፎሻ ተኡ ቀቡ አፎሻ ኩኒ ወልዳ ተኡ ቀቡ አብይ አንጋ ቆባሳቲ ኢህአዴግስ ዲገሙ ቀባ አብይ አንጋ ቆባሳቲ ዋን ሁንደ በየሰት ሙርቴሱ ተኤበኡ ቀባ ሰገንታ ጀዱ ለፈከ ወታ እንኩም ማሉፍ ከሳ ቀባ ummatoota diiganii abbummaa eegan dhabsiisanii nama isaa dubbatu paartilee isaanii fammammaatti mirga ummata kanaatiif falmaa ba'an hunda diiganii yoo manatti galchanii ihaadigii isoo diiganii abiyyi yoo keessaa fuudhanii maqaa isaatiin isaan duwwaatti taphaa jechuudha. Isaanii fi isaantu marsee isa wajjiniin hafa. Zeen waan barbaadan godhatanii isa sachii darbatanii sirna isaanii kaleessaa fuudhanii biyyittii akka ofii barbaadanitti tolchuu finoota kaartan isaanii. Isa kana biyyi fudhateef waan inni ofirraa falmee diigee dhiisee miti. Isa kana irratti mari'atanii hojjechuudha dide. Hojjechuu maaliif dide? Eegii abiyyi yookiin nama paartiin OPDO biyya bulchaa jirtu mormiteef otoo hin ta'in ihaadig isaan TPLF isaan amma namni irraa jibba himatu. Kaleessa yakka goote yakka sanaa himatamti. Yakka sanammoon hundu akkuma yeroo darbe warra asoon irratti fakkaata. Yakka sanammoon hundi isaanii wajjin himatamu. Paartiin amaaraa gaafa ihaappaatii qabee gaafa ihaappaa duraatii qabee badii isaan hojjetantu ihaade TPLF uume. Sana booda TPLF wajjiniin turanii yakka hunda isaan hojjete paartiin Oromoo OPDO jedhamus isaan wajjiniin itti gaafatama yakka walitti qabu itti gaafatama wal qixxeedha qabu. Isaan tofirraa itti isa toon ta'in TPLF tu sirni federaalaa akka hin diigamne jabaatee jala dhaabbate. Tokko. Inni taanu uummatoota cunqurfamtoota jedhan kan akka Oromoo fi paartiilee Oromoo kan akka KFO, ABO paartiilee cunqurfamtoota kibbaa fi warreen biraatu jala dhaabbate. Isa kana hojiirra oolchuu dadhaban. Isa kana hojii amma andaargaachoo wanti inni jedhee finoota kaartaatti kennineeti hojiirra oolchuu dadhabanii iddoo kanatti hojiirra ooluu dadhabee jalaa. Amma maaltu ta'e isaanumtuyyuun tooftaan kun egaa kun hojiirra ooluu baate finoota kaartaa biraa kenninaafidhaa fi lakki finoota kaartaa biraan barbaachisu inni kun humnaan hojiirra ooluu qabaa wal dhaban isaanumtuyyuu wal keessatti wal mufaatiin amma garaagarummaan xixiqqaa mul'atu isa. Akka andaargaachoon jedhutti finoota kaartaan sun hojiirra duudu ooluu dinnaanni finoota kaartaa biraa baaseetti kennee kan jedhu kaase. Finoota kaartaan biraa sun maal amma waan isaatti dubbatan miidiyaan isaat kun waan andaargaachoo fi biraanuun masaraa mootummaa keessatti humnoota mootummaa wajjiniin xaxaa oolan baasanii propagate olola sammuu uummataatiin duuchuudhaaf olola oofu. Amma maaltu ta'e federaala kompiliit diiguun hin danda'amne finoota kaartaan duraa sun waan hojiirra ooluu waan hin danda'amnee fi federaala mormootoo hin ta'in federaala akkitti hojiirra ooluu qabu. Federaalli barbaachisaadha biyya sanaa jedhama. Federaalli biyya sanaaf barbaachisaadha. Garuu federaalli akkamitti akkitti hojiirra ooluu qabu akka amma jiru naannoleen akka dhalootaatti otoo hin ta'in akka bulchiisaaf ta'utti maappidhaan yookiin kaartaadhaan ta'uu qaba. Kana jechaan maal jechaan Oromiyaa iddoo shanitti godina shanitti yookiin godina kudhanitti qircanii biyyoota hundaa qircanii akka kaleessaatti jechaadha. Meebii sana akka kaleessatti humna akkaataa godhanetti uummanni akka uummata tokko iddoo meeqatti qircanii isteet akka kaleessaa sana godhanii bulchuudha. Kana jechaan maal jecha federaalaa fudhanna jedhanii sirna federaalaa diiganii bulchiisuma sirna kaleessaa sana uumuudha. Kun waan hojiirra ooluu miti. Isa kanatu isaan danqaa jira. Isa kanaaf immoo kan itti gaafatamu akkam fudhatu kan biraanuu fi andaargaachoo gola masaraa mootummaatti galchee keessa isaa ilaalchise mootummaadhuma kanaa. Isatti gaafatamu. Hojiirra oolchuu hin danda'anii daba kana isaan dhaabuu hin danda'anii biyyattii sana diiguu kan itti gaafu yoo biyyi sun diigamte
biyya sana diigamuu biyya sanaatiif kan itti gaafatamu paartiilee Abisiniyaa kana warra Andargaachoo warra ala kana jiran akka biyyi Itoophiyaa fi isaan jalatti warra ammataman biyya keessatti warra uummata keenya ajjeesaa walloo cabsineeti kamisee bulchiisa walloo godina addaa jedhamu sun diigneeti biyya Amaaraa keessatti galchina godina addaa kan jedhaniin barbaachisu adda Asaaminoo Tsiggee uummata keenya hidhee har'ayyuu baaniif achi jiruun hin beekamne kan tolche isa san. Isa kana ittisuu warra hin dandeenye itti gaafatamni isaa jarri kun daba kan hojjetanii itti gaafatamni isaa immoo kan mootummaa sanaatiin jedha. Ulfaadhu obbo Barbaada. Tole daawwattoota keenya yeroo ammaa kana sagantaan har'aaf qabnu kanuma irratti dhaabnee yeroo biraa walitti deebina. Horaa bulaa jenna.